farratti barattu isaa ture. Markazni isaa erga ijaarame waggaa 3. Birriin 1700 guurame jedhee komentii jala barreesse kun waan soba osoo hin taane waan dhugaati. Yoo soba jedhee neen jamu amma bayaan dhufeen wajjin haasa'uu danda'a jechaadha. Wanni kan isiniin jechuu jiruufi markaza keessatti maallaqani guuraniif yeroo hedduu irra deddeebi'ee guuramaaf maallaqni Muhammad Bayaan jechuudha. Markazoota Imo kana keessa markazni akka Muhammad Bayaan birrii guuruun jira jedhee yaadu. Tureera keessa argeera illee. Yeroo tokkotti qarshiin haga kanaa guurameef yeroo tokkotti. Baawuzeen hubadhaa yeroo tokkotti. Maallaqa naa guuraa takkitti yoo eegale Muhammad Bayaan. Yoo isin har'a markaza asirra gargaartan wallahi wabillahi ji'a lama booda dhufee booyeetu mana gargaaraa isiniin jedha. Birriin akkasitti guurameef sun gizee tokko hagas gizee tokko illee 300 guuran. As dhiyoo kana markaza dhiyoo kana keessatti qarshii 400 guuraniif. Maa haga kana naa guurtan jedhee imimmaan booyee gartee barumsa didee barsiisuu didee barattoota hiraarsee jechaan. Wallahi dhugama jirtu isinitti hima. Ani immoo isa duuba osoo hin barbaanne ture isa bira. No, dhaabadhu. Ninjira dhaabadhu dubbattu. No, mirga namaan dibina. Maaliif jala dubbattu? Boodarra sirreessitanii yoo ishiin dogoggortes haa dubbattu mirga ishiiti. Carraa ishii afaanitti hin qabina. Yoo mee eessatti ragaa gaafadhaa ragaa isiniif fideette ragaa waan hin qabnetti nama mormina. Dhoowwadha kun. Dubbadhu. Anamma bara isin dhiifama kijiballee si fakkaachuu danda'a. Ani kijiba tahee dhiisee odoo Muhammad Bayaan wajjin filafiitii ta'ee wajjin haasofne wanni akkas na gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaan sirri wal beekna waan ta'eef sirritti isinitti murteessu baay'een kijibdille minaaminaan jechuu dandeettan fakkaachuullee danda'a wanni na haasa'u kun. Mucayyoo tana walitti dhufuudhaafi jaruma walitti fiduuf olamaa kadhataa fi ture gartee olamaa fidee jechaadha. Hin kijibdee onaan jettan namni dhiyoo tana eebba keessa turta yoo jiraattan jechuudha. Wallahi olamaa fidee olamaan kadhataa fi turte. Sinigalee lakki wanni kun kijiba yoo waan jedhu tahe yoo waan jettan tahe ragaa matumti isaa ragaa tahuu irra matumti isaa jechuudha. Muhammad Bayaan isaaf guurame isiniin jechuu jira nama biraati miti. Muhammad Bayaan dhufeen wajjin haasa'u. Dhugaan jirtu ammoo tanum. Kanarraan ka hafe ammoo osoo innuu jechaadha. Yaani hunda naasa'u dhiifama naa godhaati hunda naasa'u qarshii hagana guuramaaf ture. Qarshiin guuramuuf kun eessa dhaqee? Nuti ufi jibbaannee obboleessoo markaza keessaa jalaa yaane isinitti himaa jechaadha. Ufi jibbaannee maali jennaan nusin dalagannaa akkuma niitiin isaa dalagattu. Niitiin isaa biyya ormaa jirti nullee biyya ormaa jirra ni dalagan. Sagalee isaaf qabee isinii erguu danda'a. Jecha isaan jedha gizee inni ufajjeessa jedhee fiige minaamin jedhee olii gaffii gusan hunda gartee nu waliin turre isin amma arguu dandeetta amma isinii gad dhufuu danda'a. Nuti waan ture kun nu bira. Nu bira waan ture kuni. Ammallee inni biraa immoo ufajjeessa yoo ufajjeessa minaamin kayyatamu amma bayaa ofin ajjeesu. Ufajjeessu nu onnee nama gaafata dhugaa dubbachuuf. Namitti maalumaa intala inni fuudhe tana ni jaalata. Dhugaadha inni ammoo miskiinummaa ni qaba miskiina. Ni jaalata waan jaalatuuf jecha waan feeto doosiin goote waan feeto doosiin jette ufi fudhateetuma jal'isa. Ka ammoo inni nama ufajjeessa mubaaraki itti gaafatama minaamin jettan sun ammoo waan hin taane. Amma isin birrii fi yoo feetan guuraa fi yoo feetanis guuruu fi dhaba. Walaakin maal jettanaan jedhamu yoo ga'arra birrii guurtaniif Muhammad Bayaan ji'a lama booda deebi'ee birrii naa guuraa isiniin jedha. In booya ammoo dhufe. Haqqi hin jirtu ammoo tanuma jechaadha. Amma tanuma jechaa turre. Maallaqni kun guuramee fi hagamta. Mareema. Maallaqni gizeen 1700 guurame tureera. Ramadaana waggaa tanaati Ramadaana osoo hin seenneen duratti. Ramadaanni seenee amma Ramadaanni dhufuuf bulii muraasa hafee miti. Ramadaanni seenee Ramadaana booda ji'a tokko. Ramadaana xumuree ji'a tokkotti. Gaafa eebba achirraallee as yeroo meeqa eebbi guuramee. Amma iddoo tana baatii 3 tana keessa fatti. Baatii 3 tana waan guurameef ni qabda. Obboleessoo dhiyoo tana guyyaa meeqa dura. Inni inja torbee lama ka ga'e kan hin beekon torbee lama guunne. Gaafa kun olamaan inni irra barate dirasiin dhufanii birrii walii guuraa fi turan.
qarshii 300 guuranii fi jennaan akkami isii tana naa guurtan natti diqqaate jedhee imimmaan booyaa ture Muhammad Bayaan. Dhiyeen gadda tana jechaadha. Barattoota isaa gaafadhaa yookaan dhaqaati mee zimuma jedhaa imoo jala dhaqaa nama tokko adii gaafadhaati. Wallaahi hin kijibdi Maryam Siniinaa jedhan. Gaafadha nama tokko addaan baafadha. Akkamiin sunillee kadhaan maali jaartii naa galchaadha. Sinii galee jaartii walitti haa dhufanii bakka inni birrii haga kanaa qofti maanaa guurameef booyaa ture. Booyuu bira darbee immoo barattoota barachuu dhoorge seeneen barsiisu jedhee harakaata isaan beektanii isin obboleessoo bakka sirratti booya gizee hundi ol bahee jecha gizee rabbiin uume hunda. Ani meenaan hin jenne haa jedhu dhiyoo tana akkami kadhatti dhiirti gizee hunda kadhaan hin toltuu. Gizee hundaa ima kadhatte gizee hundaa kee kanuma wallaahi meenaan hin jenne haa jedhu. Muhammad Bayaanaa yeroo kana oduu as keessa jiraate akka zimmedhee qaalii takkaan malee na dhageeffatu sure 100%. Tsaxxadee akka na dhageeffatu nan beeka. Maaliif jennaan sirri wal beekna waan ta'eef. Tariitii isin miidhamee yookiin ammoo akka isin jettan kana rakkatee yookiin haadha manaa isa bira haa geettu minaamin no haati manaallee odoo bira geette akkanuma booyanne akkanuma kadhata. Isiin ammoo xurii qeeshaatti sanirra hedduu dhugaa dubbachuuf. Namuma isan seetu namuma ittiin fakkaatu. Namittiin sun jechaadha. Inni garuu waan bakka qabuufif halkanni bu'a guyyaan bu'a haadha ofiitti dawwaleen bu'a. Nama akkana akkamitti gargaaranii itti fidan obboleessoo. Itti fiddee hoo namittiin tun wallaahi isa jalan hin ta'etti hin ta'etu. Obbolii tirfiin haasa'anii hammaatis tanumatti jirtu bicha haasa'a. Tirfii biraan haasa'anii. Ilaala arraba isii dhiisa obboleessoo nama irraa dhaga'u jiraate arraba isii dhiisa. Naaf jira waan ishiin haasottu waan markaza keessa wajji jiran waan ta'eef. Noo haadha saabboo yaa maarree tana adii fuullee jee. Dubbiin siisoo ba'aa warra jettanii Muhammad Bayaaniin booddee walitti finna dhaabaa. Nenjiraan darbinaa taphaqa Muhammad Bayaanii durgoo kafalamee fi taa'ee haa mormuu nuti immoo irraa dhoowwinaa nama haasa'u afaan dubbii qabuun dhoowwadha. Nenjiraa barreeffama takka tuqadhu nama afaan ittiin qabin garuu tartiiba seera mana kabaji. Dubbadhu. Ani rakkoon qabu itti murteessu dhiifama hundummaan keessanuu. Dubbadhu ati badii takka hin qabdu dubbadhu ati. Sirri jirta dhugaa jirtu baasu jirtati. Turumba dogo dubbaturee gaafii gaafataa dubbanna nutis akka nama. Bara hafi turee gaafatanii rakkoo qabu ibsa gaafadhaa gaafii ayyee gaafadhaa haasaa jalaa bada akka nama looyara Muhammad Bayaanitti gaafii gaafataa dubbanna nutis. Ayyee itti fufa. Bareedduu teenya ati maal irratti wal dhabdanii achii baate? Aywa thank you. Isa remove na godhe. Sababni? Wanni inni remove na godhe gizee hunda ni booya. Gizee hunda mallaqa guuraadha. Keessaan duratti akkaawuntii nama ergata. Ijoollee amiiraa tana hiraarsa dhugaa dubbachuuf jechaadha. Ani ammoo hin callisu beektaa afaaniin. Maaf kana gootaa tokkoffaa irra gaafni itti wal xamanne Ustaaz Anasiin irratti. Ustaaz Anasiin poostii wayii irra wal lolanii ture waan ture xiqqoo tureera. Poostii wayii irra wal lolanii turraan Ustaaz Anasiin akkana jechuu ni dandeettaa dhiisi jennaaniin inni waan miidiyaa irra arge dhuftee markaza irra ol ba'e jennaaniin arrabsa olamaan arrabsaan bakka adaban qabu gabaabamatti. Yoo inni kana godhu namni qaalii isaa deebisu hin jiru. Aan ammoo natti toluu hin dandeenye isa duuballee deebi'ee haasa'uun barbaadu waan ta'eef waan jiru ani itti himnaaniin inni sekendii takkaaf nama obsa namaa hin qabne. Na baase yeroo saniif boodarra immoo deebi'ee ofumaan na deebise. Birrii guurani. Maallaqa guuran kana. Bakka maallaqaatti deebina. Baatitti meeqa kafaltaa achitti markaza sanitti? Baatitti hin kafalleen dhiifama. Baatitti hin kafalamulleedha. Akkamitti? Baatiin osoo hin taane guyyaa yaani fakkeenyaaf ji'a 2 dura birrii guurreefi. Ati meeqa kafaltee qaraataa turtee quraana? Ana baanta? Kafaltiin markazni? Kafaltiin ani waliigalatti haga bira turetti qarshii 5,000 kafale. Siigalee? 5,000. Kafaltiin laazima ilaalaal. Bar ji'aanillee kafalan akkaataa itti guuran birrii siif himuu jira. Ji'aanin kafalan. Muhaadaraa godhan fakkeenyaaf. Muhaadaraa jechuun akka fakkii eebbaa. Tarii ammoo gargaarsa ustaazaa jedhanii garee gargaarsa ustaazaa ijaaran. Siigalee? Ati ji'a kana keessa ji'a tokko fakkeenyaaf muhaadaraa birrii guuranii fi fedhu haa jiraatu fedhu adisu
تكتي سيودن دانيف دوراركم تك خاينين نغافتن قدم بيخو اغان تروفي مبارك وجه منافي وان طابع مراسن اما يغميون كان تي غرغار سغدا خنغا خنس غرغارات رنتي هاجرتي صابر دي تو ديمه تكتي خساوني حلو لوقتو تو واول چنكرو سين قبدو دغ فدا صابر دبين خرابرت سيغل تبلات نندي خيس تخاون ديمو يومر مراخو تبود تيغا فتمتني انيو مسلو ما سنفرت هاي تو دمله نندي خيس تخاون ديمو namichi shambonni jirti ufrada duranu ufrada uje enille kuntoro sana micha kambere jira jani ber namichi mama bayan bar fifu ninu sega da jan wara ba mejira kasat sala jira khamit yo sala jirti ammo eni khamit yo da wali surprise so godu defu wanu fifu li ala jiru fi jan kanafu wa akasatlali yomo mama bayan kan titi khum fude michi yo asidi tanaka asidi tanake fula shi jiru yo no bumba tlukushi wan jawsan daggefa khani kha gode tigafta مرات تخرج خاطر قاس غوري ولا فيديو كتكيتا مريفي اما برس تكيتا مرتري ولا تهدر بنيه تناول كبني سني جري او وان كبو يلا تو كبني فتجرا هانغو دمي مراتني بدرغني هانغو دمي مراتني برترمبدو انا وانا دام وانت كنت انساني والله لازم خبر بار جمالين قوفو جارلتنا وانا قبده بي خفي خنين دبچا جرو ادمت نمنكم ما في دبل من كونسي سيمبو دا في سغليتا اسيت سيمبو دا في سغليني تانا haga mama bandufo miyo Ethiopia kasate gudo dem tasan video dale ne jirrafi njalas gasenati do it share copy link godafi gava oromo da mal to kasin chalisiisu fi mal to kasin afanum beenu dagesani no isa dago gorte jirta nun isin khanaw bar isin gafane turre nama lubun badde khawna ma gude demi nama wanya to dabe sagaleta udursamo mutte shakarte yo mutte gabbate yo kunturro mutte dabetti sagaleta ni sadaka itti guru dursa yenne baro ترمبدو دائما تيك توك يجلا لين خالين فيديو مري اما بر منم بن غرغاس فيديو غوت ملي غرغاس وي من بنتني غرغاس من بنتني في غيا قبوفين خبر باتو سلاخنا سغليتو في ليوتات انا ديفتنيت موتي شخرتي قدرانو قبانو في جيمشتي وفيتي ترافي افت ماما بياني في دوديمتن امبر باتو سكون لوبنا ما برادو دور ناداجي وبان كومبرساني برا ناتون دي مو اجيسف دي ما بر اجيسه غما اما سغدي اما فيني هو اجيسي نيرك خين بودا مس غما خفلا تي دفت صدقه خرج دفتني دفتني حررغي في طولما ولا فان خاوياتن دبين تكنجرتو مچان ترتيبا قب انت مليون انت كده ما خبجك اظن كناتو نوتي حررغي في طولما خبجولي كم غرده ميوم ما هات الرام دائما نقرته فوريسين جلاد جسده نقرقارا ترى قرقارا كولا ولي قلم يو نورمال كبعد نتجار سجارتي أبا بدي بسبب جالان كنوا دين كده ولي سانغ قارا نما خبجاك أبو جار سجارتي خبجاك أبو حركة نقرقارا كورمات مبارك بسمع قالة تومي نقرقارا نبيجنا نما بالغي هرمون كبني هرمون قبتي وان انتان إذن فنسا جار سكانة جو زين أمو وان انتان يقول هنتو نتطولا ما في حررجين خبجك أمنا هم بربان نقول باقي إذا يادو ما كنا كبا أبو مت أنا مو يعني خير يجات أكو لكيت ملة تفكاي سلة تتفنى تكتي وجرفيت موجود أنا كده كامو نما برلة تفوق أتتجسا أجر سيسا أبغى كم جاهل نور عرب شانور دابيناتي فاتن تنجس نرتيم تدو جرا دو كمنا جرا جنسيسا أتكر سيسا أبغى تكايو كسي إمسا بر أما سيفي ننجرا كوني كتابني ورا بسالة ما ساجن أما ريف يدانو توريس انت مريس أنا كده جنان دفتني كتابة متيو سيمبوتين قد دفته أما نانو تكدي بده هاجر جارو خلنا نرتفع فوكس بودي سنتي يعني متيو أما أنا ركعت تتا بيجهز بودي أنتنا إشارات إشي سجليتا دوتي ما الجرجار تنكو أنتنا هذا جرجارو ده سجليتا هو في هذا جرجارو هذا سبرسيتو ده إثيوبيا وين تاتي هاي هذا ركعت أما موتوما عندما ماني خفلا سجليتا نمتى تسوي تكدي أتو هرك جيسون نترمى بكرة فرادو ما بيان وانت كان يو موتوما ندانا شبابي انترساني منا أخلي تويتني جارتي دانا سادانا شاغل شتوفي إبسا أكنا نيازو تري داغيني بريدا أسوا كاسم بريدا ولا قولين بريدا أما مي أنغافلين سنيكا بسلامي وري دبتني وبليان كينا مي انتلي سنسلاك قبا ودت وفنقو في هرما قد يفودني هركسو سنيها تاو نورمان نو من تجري الله آيا لفا كلك ما تشولك مكلك ما تشوتو جيتتي نكنتي متيسينا مكوما تربا إبا ميكرك تكرتي لللبدو
akkami gurbaa tokko akkanatti haada qabateetti obboleessa lafarra gangalatu fiduuf akkana wajjin ni bulta jetti namni garuu yaadu hin yaadani nu isarraa barraqqoon qabnu yoo ol jaalata walitti galanii maaluma isin jiggeesse kanaa miti mee qaanyootu inni deebi'ee ka gubbaa sanii kolfoo amma waan isin jejjetteetin jetti yoo jedhe yoo isin amma haasofte waan isin sakka geggeessu namni jala jiru kun maali ummanni kun maa kanan dubbanne ila bar mallaqa jirran oromoon tokkoon isaatu guuruun didu maa adaban goone mubaarak fakkeenya mucaan kun miskiina waame achitti maa kanaa dubbatti isin dhalaadha ka duraa rakkina ofiin beeti silaanii booti silaanii balleesse ni dongore an obboleettii teessan jetteet nama shawwaddee ilma namaa kana gara ofii deebifte aboo rabbii keessanii jedha dhalaan araadaanis bareeddinis qalxifunyaata qabdus ni jirti ni beeyna kana maa naasofne waan jirtu maa naasofne boleeso ammallee dhalaa akkana miidiyaarra naannoteetiin oriyaan guutuun akkana hidhii gaalaa goote akkanatti isii kajeeltu tanatu gurbaa kana bar dubbattanii waa lama dubbatan nama ol afaan kaa'uu fi jechuun sirri garuu waan kan irra deddeebi'aa yaada ammallee haasaa agartanii akkanaa kana gaarii miti mee bariinumaayyuu waan xiqqoodhaa gadhiisuu deetti bar normaal na okkoyte min chigira qallaan nagaru Bashar Ndayesa. Gaarii miti isii maal afaan hin qabne yeroo san kaachi jirtan beekaa achi jira maal jira viidiyoon ta'etu keessaan dhabamtu. La an aboo dhageessa ani dhiira laal asirratti kun xurroo muxxee barsiisaa rakkoon qaban kanarra dhageessa irraa mulqee safuu cabse bashar jedhan uu jechuun jiran sii gala ani fuudhuu ennaan akka anaatitti nikaa kallattiidhaan asii fuudhee ol galchee dhaq godhee irraa baasa dhala sii gala kanarraa rakkoon qaban garuu immoo ol baatee intala baga gadhiise jettee jettu kana maan dubbanne ka amma kartee wal afaan dhuftaniitiin waa dhibba asitti haasoftan abo maalummaan sun kabaja shakarra kama fadhatti nama isa dafaa bira nageessa dhaga amma miyyoon bar qallaanuma dubbattee waan fedhe moonni ta'e amma isin guurtanii bira nageessitan mun geessitan jechuudha bara afaan biraatiin sii galee dadhabanii jiran bakka onlaayinaanis dadhabanii zaayiraa wal turfuu barbaadan rakkoon tijjatan jarri lameen dheebuu jira dheebuu tan ammoo walirraa dalaguu qabaniidhaan guyyaa tokkollee tamaan taane Bashar ati Bashar dheebotteen beektu لا إبسا بول قلشني بدلا لكوسي هدو في مرة أشيد أني بر هدو أفنى لكاني تجاكورا نيجوربا مال مر بيسيقول نلا نيوت أتجمع كأنك كسر بربادو أجيفت دلا جينكو دنيا أجيفت رفيس سمر لو ترتين نود أو ترتين دلا يرو برا يرو وامبين سي في ماذا كه دلا نيجالة تامي كارا كبابا لو تين استكابانيس كارا كبابا malee kan lafa qabattuu fi dhaatan ka kutaa kudha takka oromiyaa arrabsan ka maal jedhan sanii miti isiinuu baga godhe jetti baga godhe dengan maal isinitti jirtani ifa manan deeba gizee tokko shi araban nawaa mujjira waan ta'e rakkoon qabu baga godhe bari ibsaa mee ibsaa bannaaf baga godhe mama baanee gujira asuma keessatti taa'iti mama baanee gujira okootol deebe miyyoo tamarkasa mamas baaban sang naaqab mama baanaa dhufuun kana jechuun sirriidha baga godhe sirri mee ibsa kanuma jechuun kun ummata kanarra baga godhee qallaaliidha waan xiqqoodha guurtan guuraa dhiiftan dhiisa jechuun sirri ibsa. Tayyimee ifaa jechuun akkaataan itti dubbatte ishiin itti dubbatte sun sirrii miti ni beeyna garuu ammaaf nuti sii galee nama tokko barre akka inni ishiin bulchuu teessus numa beeyna osoo wajji bulaniiru sii galee. Kana akkaataan ishiin itti achirratti dubbatte anuu na aarsitee laaletuma maal abriin akkanaa kun banee maxxaa nagara adallam ayinaa ingiliffas keessa garuu amma sananii mitan kana dhibe rakkoo mucaa laaluudha rakkoo mucaa dheebuu itti jirtu sana beekuu fi dhabuu keessan. Miyyoota amma wama isin jechaa jirtuu ni gartanii qabu miyyoon rogga deemte. Ummata keenya kana bira gaddeetu ummata keenya ni beeytaami sirna akkaataa isaan itti yaan haadha ollaa naannoo inni keenya kun akkaataa itti bulu ni beeytaami yoo arakaan akkasii argame bultii keessa hokkoraa dhufaa hokkorri gaafa dhufe gurbaan irraa nafu miyyoon anamma wallaahi maama bayaanii yoo makiinaan bitaman ittiin gammadan mataa kiyya waan hin qaburaan gargaara miyyootanaan miidhamaanan argaa jira adeemsa wanni kun deemamu keessatti miyyootanattu miidhama miyyoontu yoo miidhamte immoo gaarii miti jara keenya yoo hawal dhageenyu taate maama bayaan akka biratti mataa ifiitiin haa fuudhulle haa galfatullee biyyatti rakkoo irraan qabnu nuti miyyoof inni walii galanii ammoo waan tortora garuu kana keessatti jara kana gargaarree yoo miyyoontu miidhamte an keessatti ilmaan tuulama adanii turumbatuun na beeka anaan argetti haadha dhudhubalee tuulamu. Waldhaba keenyan argaa jira ibsa abbaa jaalalaa wanni kun sirrii miti mubaarak ibsammaa sirrii na baama dubbiidha hin barbaachisu miyyoo fi dubbachaa jira ammallee
miyyoon achi gad dakasan dhayitee miidhamuun sirrii miti miidhaan as deemu jira waniin argu kanaan akka nam tokkotti maa bayaan akka biratti maslaa biraa sarrafa rakkoon qabu miyyoon ammoo miidhamuu qabdi miyyoo miidhamuu qabdi abrii amala isiitiin beeka miyyoo teenya amala isiitiin beeka waan isiin dubbachaa jirtu argaa Mubarak keessaa waan itti barraa jiru Mubarak dubbachaa jira gurbaa amala isaa ni beeyna miyyoo teenya tanaan harkatti miidhama miyyoon teenya hin miidhamin Mubarak fi ibsa abbaa jaalala isin dubbachaa jira durumbatu galatooma. Galatoomii Sororo baaburee walaabu namni Mahammad baan ajjeese warra jannata haatii jette jalatti waa barreessite yaada dubbadhu sagaleen dhageessifadhu jechuun sarkise dubbadhu maaliif akkas jette garuu amma akka inni nama ajjeefne fakka inni fi ajjeefne dubte amma falaa haasa'u jirra. No. Maaliif jedhe beekta ani namni Mahammad bayaan ajjeese nama jannataatii shahiidiidha wanni jedheef maali beekta dhugaa dubbachuudhaaf jecha tuffii isiin isaa qabdu sallaalee an akka dhiira tokkootitti anis ilmoo dhiiraati akka dhiiraatitti uf tuffadhe jechaadha. Biyaansi mucayyoon sun waan biraa yoo dadhabde sii galee haasaya namni tokko barbadii namni kamuu badiinuma balleessa eega badii san balleessite miidiyaa irra teettee namoota gurguddaa dura teettee nama boru dhiirsa kiyyaa isa tuyyuu na bulche jettu bira teettee it is normal no problem maali ta'uun akkas ta'uun jettee haasofti isiin haasoytu san sii galee osoo duraan isa likkii arguu baatte jecha akkasiisan hin jettu isa likkii argitee sii galee akka barbaaddetti kiiloo isaa argitee jennaan hin tuffii isarraa qabduuf waan akkasiisan dubbatte kuni akka dhiiraatittillee maqaa nama balleessaa akka aadaa oromootitti illee safuudha jechaadha. Mijattiin tun silaa biyaansi waan biraa taate miidiyaa marrayyuu dhufteetiin hin dubbachuu hin qabdu eega dubbatte yaa oromooti dogongore ani dubartiidha dogongora kiyyaaf dhiifama jetteetiin hin wanni taate namni akkanatti ittiin duulu inni ammoo saniyyuu Ustaaz Hamzaan sun dhugamaa nama dhiirummaa guutte jechaadha. Dhugaa jirtu itti dubbateetiin ji'a lama wajji buluu hin dandeettu inni jennaan lakke akkasii miti maali jechuun isaa suni an akka mataa kiyyaatitti natti hin tolle nan tamachaane afaan amaaraa kan jedhan saniin. Maali isin egaa waan dalayde deebiteetiin hin tuffii akkasii dhiirsa ofiitii qabaachuun maa'in. Wallaaltuu miti mucayyoon tun beeytuudha beekaan rabbiiti. Ay deebiteetiin akkas ta'uun maalii ta'uun noormaaliidha rakkoon qabu hundee bar gaafarra kana noormaaliidha jette borullee gaafa galte gadi baateetiin sii galee korma biraatitti kennitee akka barbaadde taateetiin soorii sheeka kiyya noormaaliidha rakkoon qabu dogongora jetti. Sii galee kanaaf badii kanarraa mucayyoon tun deebuu qabdinni ammoo dhugaa jette sirrii jette jedheetiin duubaan hamilee isii kennuun sirrii miti walumaa galatti Mahammad bayaan sirrii jiru maa dhugaa jirtu hin dubbanne isaa Oromoo. Galatoomii sanuma chaa ture hoteelonni baabura yaada kati fidduu ulfaadhu galatoomii yaada kan kee hawaasa biraan akka tuufuun carraasii fadhe sanuma ulfaadhu waan biraatiin miti nulleen sanumatti jirra saba yaad dubbadda ayyee galatooma galatooma turun badu neetworkii ganna buuse jalqaballee waan kana nutu kaasee ture yoo dhugaa ilameetta dhugaa takka taa deemnu yoo dhugaa gurbaa kana jaalatan intala sana itti galchuuf warri xaartan akka nama mucaan kunillee mucaa tana miidhu mucaan tunillee haa miidhumteedha akkasitti ilaalla maaliifi of galaame ati dhiirami of gali gaafa of galte jecha waa dalaguu miti kan isiin qaamni ishee agas dalagame sanii jechi kaleessa galgala isiin dubbatti sunu akka dhiiratti dhiirri fedhe niitii ofii akkasitti of biran bulchu odoo si taate hoo har'a itti haa galtuu jettee faarsitu kuni odoo si taate hoo gaafa itti galte akkamitti ilaaltaati nama kana. So namni kun gaafa tokko miidhaa irraan ga'uu danda'a takkaa isirra miidhaa ga'uu danda'a takkaa ofirra miidhaa ga'uu danda'a lammaffaa immoo namni kun yoo dayyuusuma ta'eeyyuu maatii qabaami hin aara bar maatii jalatti yoo namni tokko haati warra isaa akka badaa isa goote hin aara miira keessa seena gaafa miira kana keessa taate immoo hin miidhama maatiilleen intala teenyatu badduu hin jedhu gaafsan gumaa nama gaafata sabaa fi sabni kan wal jaalatu walitti bu'a kan wal keessa deemee jiraatu wal keessa bu'a gurbaan kun guyyaa lama booya yoo isin itti galuu baatteen dhiisa haa itti galuu baattu ima dhiisa ittiin gargaarin allee mucaa tanallee ittiin galchina guyyaa lama yoo booye hin dhiisa maaliif dhiisa isin ittiin galtu inni achitti ittiin naqu tama biraa fuudha waan ta'eef itti galte taanan hin miidhamallee namallee miidhaa ofillee miidhama isiillee miidha gaafa itti miidhamte. Galatoomii. Oye intu baradha baaba intu baradha koy. Yaani irruma deebi'aa jirtaa bar wanni biraa wanni haasa'u jiru. Irruma deebina jalqaba irra deebine. Oromoo biyya keessa nu bobbaaftan kan nurraa irradhaa tokkoffaa duraa ammoo ni laaqamte jetti. Isa sanis nurraa irradhaa akka waan inni waan gaarii dalagettes san kafantanii kanarraa isoonni jechuun gaarii miti. Anamma ibsa bakka malee dha itti sanillee dubbataa turre nuti akkasi hidhadhaa yoo ta'e
waan La. hidhootin suni bakka gandaaf bakka hin bu'u namaaf bakka hin bu'u ati waan dalagdu tokko self confidence kee qabdaa ofii itti amantee hojjetta maatii kee gandaami maatii keeti bakka hin buutu yoo gaarii dalayde gaarummaa saba maraaf hojjetta yoo badaa dalayde saba mara miita waan ta'eef sunillee gaafa dalagu san ofirraa itti dalagee gaarii dalagee Networking qabdi. hamtu dalagee gaarii dalagee sirrii jira ittaafuuf hojjechaa hin jiru san akkasitti nu hubadhu achitti jaraa haa qabattu yoo dhiifneefoo. Bareeda Sheekh Aroobee abbaan iyya ollaan dirmataa jedhani nuti illee garuu harargee miti nuti carcarii olluma harargeeti wal bira jirra ollaan gise manni gubate yoo teenye ilaalle ibiddi ollarraa ka'e manatti nu qabataa jenneetuma waliin hafnu jennee sagalee ta'utti jirra. Sagalee walumaanuu taanee warruma sanitti illee itti dhaquu haa jala jirullee seenuu didee ni danda'ama karaan akka tiyyatti sun jechuu barbaadetti galatoomne. Ulfaadhaa kabajamaa iyya illee aganuma dubbadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo Rombato dubbiin dhiifa manaa Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Rombato dubbii irratti daana toluuf deema waan bayaan isin irratti ibsaan dura gaafii ho'i fide yoo wajjeesse maali eegaaf asirratti maali bee taaboonu jala wajjina kaman kaakin amma tittiitu ilalaan ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا بيان بونية فنسة ملك إساقورني فنسة قرآن قرأوا فنسة وان فده فنسة لمني ربين ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إنه الفنسة جنا فدو باني بونية فنسة فدو ملك عواسني قرودي دي فنسة ربين إبدا إساكا إبدا إساسيسا قصب عنه أستاذي شيكي مالي قدوا الريكا مقوتو نسا تنوى يتشوف داتي بوليسو قامت ترتا مريرا Ati amma sheekotiin tuttuqin. Abu Abaazar kanaa kan himee turun badu.